Akkam jirtan hordoftoota Wabe miidiyaa odeeffannoo gaddaa amma nu geessanii dhiyeessina namni sanii dhiyeessuna Abbaas Abukaatoo fi Gorsaan Seeraa obbo Abdujabbaar Huseen lubbuun darbuun dhaga'ame Gorsaa Seeraa fi Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Abdujabbaar Huseen galgala Har'aa jechuunis hagayii 11 bara 2021 magaalaa Daamaa keessatti lubbuun isaanii darbuun dhaga'ame. Obbo Abdujabbaar du'uun isaa osoo hin dhaga'amin sa'aatiiwwan muraasan duratti marsaa hawaasummaa Facebook dhuunfaa isaaniitiin dhimma waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF ilaalchisee yaada isaanii qoodanii turan. Guyyaa har'aa fayyaa guutuun socho'aa kan turanii fi nagaan akka oolan namoonni itti dhiheennan beekan marsaa hawaasummaa irratti maxxansaa jiru. Obbo Abdujabbaar Huseen Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uun dhaddacha federaalaa fi naannoo irratti falmuun hidhamtoota siyaasaa hedduuf Abukaatummaa dhaabachuun beekamu. Obbo Jawar Mohammed faa dabalatee qondaaltota abaa ofiisi gurmuu abukaatotaa waliin ogummaa isaaniin saba ofii nam tajaajilaa turanidha. Hiriyaa fi Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa ta'uun kan dhimma obbo Jawar faa hordofaa jiru ogeessi seeraa obbo Kadir Bulloo fuul Facebook isaa irratti ajjeefamu obbo Abdujabbaar Huseen ilaalchisee akkas jechuun barreesse. Leenca haqaa Abukaatoo obbo Abdujabbaar Huseen dhabuun nama haqa barbaaduuf keessattuu uummata Oromootiif gadda guddaadha. Dhugumaanuu gochi falmata haqaa kan irratti qaama kamiinuu raawwatame yakka ajjeecha balleessuu lubbuu isaa qofa irratti godhamu osoo hin taane yakka ajjeecha haqa irratti godhameedha jedhe. Ajjeefamuu Abukaatoo kanaa irratti akka namaatti ta'e akka waahila dhugaa ilma namaatiif waliin falmataa turetti dhugumaanuu gadda guddaattu nutti dhaga'ameera jedhe. Kan irraan kan ka'e uummata Oromootiifis ta'e maatii isaatiif Rabbi obsa akka kennuu fi nama jannata akka isa godhu ni kadhannaafis jedhe. Barsiisaan yuunivarsiitii akkasumas kaadhimamaan PhD fi hoogganaan paartii Odaa obbo Sultaan Qaasim immoo obbo Abdujabbaar Huseen waliin waahilman barumsaa fi dalagaa ta'uu ibsuun waahila koo man barumsaa fi hojii falmata mirga nama Abukaatoo dhugaa waan onne nam cabsu dhageen amanuu hin dandeen Abdujabbaar Huseen duuti kee du'a nama hanqisu saba hanqisu jechuun Facebook isaa irratti maxxanse. Du'a obbo Abdujabbaariin wal qabatee odeeffannoon hanga gabaas kan isanii dhiyeessinetti jiru kan fakkaata. Ammas hordofuun kan isanii hin geenyu ta'a. Odeeffannoowwan keenya akka isin dhaqqabaniif subscribe, like, share godhuun nu hordofaa isiniin jenna.